Harka fuunee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Ashamaa akkam jirtu oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kanaan Abrahaam Birruutu isinitti hima. Itoophiyaatti namoonni COVID-19 qabaman 69 gahanii jiran. Sa'aatii 24 darbanitti namoota 345 qorannaa laaboraatoorii godhameef keessaa 4 vaayirasii koronaatiin qabamu mirkanaa'uusaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa himee jira. Hanga ammaa Itoophiyaa keessa namoonni dhibee kanarraa damdamatan 10. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa akka ibsanitti hanga ammaatti Itoophiyaatti namoota 3,500 qorannaa laaboraatoorii taasifameefii jira. Namoonni haaraan vaayirasichaan qabaman afran lammiilee Itoophiyaati. Warri kunneen dhiira 2 fi dubartoota 2 yoo ta'an 3 seenaa imala biyya alaa kan qabanidha. Kanneen keessaa lammiilee Itoophiyaa dubartii umurii 30 fi dhiira umurii 29 Dubaay irraa dhufuun bakka tursiisa addaatti hordoffiin godhamaafii turani. Lammii Itoophiyaa dubartiin umurii 33 immoo seenaa imala biyya Ameerikaa kan qabdudha. Namni biroo afraffaan lammii Itoophiyaa umurii 42ti. Namni kun seenaa imala biyya alaa kan hin qabnedha. Itoophiyaatti namoota koronavaayirasiin qabe keessaa 3 lubbuun isaanii darbu ministeerri fayyaa beeksiseeti jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhiyootti namoota harka qalleeyyiif buufataalee 1,200 nyaata dhiyeessuuf akka jiru kantiibaa ittaanaan magaalaa Finfinnee Taakkala Uumaa miidiyaatti himan. Hojii kanaaf baankiin nyaataa iddoo 1,200 magaalattii keessatti qophaa'uu fi dargaggoonni 30,000 caalanis hojii kanaaf qophaa'uu isaanii himanii jiran. Torban dhufu kaasee aanaalee gudinichaa hundatti saaxilamtoota dhibee COVID-19 adda baasuuf manarra deemuun qorannoon akka eegalamuullee himanii jiran. Kantiibicha akka himanitti barattoonni sadarkaa 1ffaa fi 2ffaas barnoota isaanii karaa dijitaalaan akka hordofan haalli mijatee jira. Shamsiyaa Nashuu gabaasa dabataa qabdi. Tamsa'ina dhibee koronaa vaayirasii to'achuu fi ittisuuf hojiileen akka magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiran akkasumas gara fuula duraatti hojjetamuu qabu irratti ibsa xiyyeeffate kantiibaa itti aanaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa kennaniiru. Ibsa kanaanis hawaasni wanta qabu hundaan yoo bira dhaabbatee fi waliin ta'uudhaanis cimee dhibee kana of irraa ittisuu irratti yoo hojjete yeroo hamtuu kana darbuun ni danda'ama jedhan. እኛም እንደ ከተማ ሁሉም ዜጋ ሁሉም ነዋሪ ያለውን እንዲያካፍል ሁሉም ዜጋ ሁሉም ነዋሪ እጁ ላይ ባለው ነገር ይሄንን ትግል እንዲቀላቀል dhibeen kun erga magaalaa keenya weerarerraa eegalee mootummaan uummata isaatti karaa ifateen gadi ba'uun weerarri kun akka diina nu weerareeti duulas waan ta'eef lammiin biyyattii marti namni kamuu waan of harkaa qabu qabatee loltuu duula kanaa ta'uun dirree waraanichaatti makamuu qaba jechuudhaan erga ifoomsee booda nutis akka magaalaa keenyaatti namni hundi yaadaanis hojiinis ollaa ofii hubatee kadhannaa fi arjummaadhaan wal bira dhaabbachuun waraana kana injifannoon keessa akka darbuuf kutaawwan magaalaa Finfinnee garaagaraa keessatti qorannoo ni taasifna. Qorannoo kana yeroo goonu namoonni qofaatti adda ba'uu malan waan jiraataniif bakka turtii isaaniif mijatu yuunivarsiitota koondoomineemiiwwanii fi hoteelota qopheessinee jirra. Barnootni sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa adda citee ture haala itti barattootni mana isaanii taa'anii itti fufuu danda'an karaa dijitaalaatiin haalli mijatu Injiinar Taakkala Uumaa dubbatanii barattootni hanga kutaa 6 jiran raadiyoodhaan barnoota kan argatan yommuu ta'u 7 hamma 12 immoo TVdhaan barnootni kennamaaf jedhan. ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምረን ተማሪዎቻችን በቤታቸው ሆነው ትምህርት እንዲቀጥሉ እናደርጋለን. Dabalataanis torban dhufurraa eegaluun barattooti magaalaa keenyaa mana ofii taa'uun barnoota ni baratu. Adeemsi baruuf barsiisuus akka tooratti deebi'uuf haalota mijeessinee jirra. Sababni isaa qormaanni nu mudate kun ni darbama. Jireenya immoo gaafa sana deebi'ee itti fufa. Kana dhibba ni amanna. Kanaaf waan bor darbuuf jecha har'a abdii murree yaaddoo keessa taa'uu waan hin qabneef daa'imman keenya waraana kana injifannee yeroo dabarrutti barnoota isaanii sirnaan akka itti fufaniif miidiyaa haaraa dhimma barnootaaf ta'u qofa qopheessinee jirra. Barataanis mana maatii isaa taa'ee barsiisaa ofii akka quunnamuuf haala mijeessinee jirra. Yeroo baratanis namoota harka qalleeyyiif kutaawwan magaalaa mararratti buufata yookaan bakka soorataa 1,200 qopheessineerra. Buufanni kunniin kanaan dura manneen barnootaa garaagaraa keessatti hojjechaa waan turaniif muuxannoos ni qabu. Bulchiinsi mootummaa naannoo Sumaalee Yuunivarsiitii Jigjigaa waliin ta'uun wiirtuu qorannoo COVID-19 hundeessee bakka pireezidantii itti aanaa naannichaa obbo Mustafee Umar argamanitti hojii jalqabsiisee jira.
Wiirtuun kun marsaa tokkotti samuuda 96 qorachuu kan danda'u yoo ta'u sa'aatii 24ttis samuuda 300 qorachuu kan danda'u jedhamee jira. Pireezidaanti Mustafeen naannoon keenya giddugaleessa biyyaarraa fageenya irratti waan argamtuuf wiirtuun kun asitti hundaa'uun tamsa'ina vaayirasichaa to'achuuf hedduu fayyadaa jedhan. Udii Musaatu gabaase. Mootummaan ogeeyyii fayyaatiif hidhannoo malu guutuu fi qabaa jedhu hakiimonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise. Tamsa'ina COVID-19 hordofee gaagaamni ogeeyyii fayyaa fi dhaabbilee fayyaarra ga'u balaa guddaa hawaasaa fi biyyarraan gahuu danda'a jedhu yaada hakiimotaa akka ta'anitti qindeessine jira. Amma yaaddoon ogeeyyii fayyaa inni guddaan biyya keenyatti jiru dhukkuba kana fees gochuuf wantoota si barbaachisutu jira beektaa. Fakkeenyaaf amma mootummaan tokko raayyaa ittisaa biyya gaafa leenjisu yoo lola ergu waan guutamuufi qabutu jira. Hidhannoo jechuudha. Hidhannoo sana malee gaafa erga akka mo'amu beekamaadha jechuudha jalqabumarraayyuu. Kanaaf ogeeyyiin fayyaas amma waraanarra jiru koronaa vaayirasii kana faana. Waraanatti seenaa jirra jechuudha. Kanaaf waraana kanatti seennee mo'annee irra aanuudhaaf waan nu barbaachisutu jira. Inni sun maalidha? Tokkoffaan wantoota jalqaba nama dhukkubsate kana gargaarree vaayirasii kana mo'achuuf nuti fayyaa ta'uu qabna. Nuti fayyaa ta'uudhaaf immoo wantoonni barbaachisan maalidha? Waan dhukkuba kan ittiin ofirraa ittisuu dandeenya. Personal protective equipment waan jedhamantu jira. Isa sana haala sirrii ta'een guutamuu danda'uu qabu. Akkuma addunyaatti akka hanqinni jiru beekamaadha. Garuu hamma danda'ameen mootummaan sirriitti tattaaffii gochuudhaan wantoota kana guutuun dirqama ta'a jechuudha. Akkuma amma ati kaaste hospitaala Paawuloosittis namni kun dhukkuba biraatiin kan isaan galanii erga achi galanii yaalamaa otoo jiranuudha. Mallattoo dhukkuba COVID-19 kana agarsiisanii sana booddee kan isaan qorannoon adeemsifamee fi dhukkuba sanaan qabamuun isaanii mirkanaa'e. Egaa sun yoo ta'u hin beekamin dura ogeeyyiin fayyaa amma kan meeshaan akkasii personal protective equipmentiin kun guuteefii jiru warroota iddoo turmaataa jiran jedhamanii adda ba'an sana qofadha. Hospitaalonni baay'een maaskii ishee haguugduu fuulaa funyaaniif afaanii ishee xiqqoo sanaan ala wanti qabanii jiru baay'eensa. Even warrumti emergency keessa hojjetan iyyuu. Kanaaf namoonni sun hin beekne yaalaa turanii kanaaf kwarantaayini ta'ani jechuudha. Kanaaf keessiin akkasii sun amma dhukkubni kun hawaasa keessa faffaca'aa deemu bakka bal'aatti arguu dandeenya jechuudha waan akkasii kana. Kanaafuu otoo dhukkubni kun balaa hamaa uummata irraan hin ga'in ogeeyyoliin kwarantaayini ta'anii gaafa dhuman boodarra nama dhukkuba kanaan qabame namni gargaaru iyyuu dhabamuu danda'a jechuudha. Akkuma beekamu ogeeyyiin fayyaa baay'inaanis xiqqoodha biyya keenyatti akkuma beekamu. Kanaaf of eeggannoo baay'ee isaaniif godhamuu qaba jechuudha. Kanaaf mootummaan sirriitti irratti xiyyeeffatee afaanumaan haasa'uu qofa otoo hin taane piraaktikaalii waan godhamuu ga'u waan inni danda'u gochuu danda'uudha qaba jechuudha. Isaan qabamu jechuun tokkoffaa isaanii miidhamu darbee isaanii miidhamu jechuun hawaasa bal'aatu miidhama. Hawaasa bal'aatu isaan bira deemaa oola. Kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana gochuuf immoo meeshaaleen ittiin of eeggatan baay'ee waan barbaachisuuf meeshaaleen kun hojjettootaaf dhiyaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Xaaliyaanitti dhibee COVID-19dhaan dooktaroonni 100 du'uu isaanii Aljeeziraan odeessee jira. Akka dooktaroonni biyyatti jedhanitti dooktaroota kanneen kan gaaga'e meeshaalee of eeggannoo gahaa malee hojii wal'aansaa irratti bobba'uu isaaniiti. Kun boqonnaa weerara dhibee kana isa haaraa ta'uu dubbatu dooktaroonni Itaalii. Erga weerarri kun biyya san seenee kaasee Xaaliyaaniin dooktaroota 100 dhabuu isheeti jechuun Ajaans Firaans Pireesitti dubbate dubbii himaan waldaa ogeeyyii fayyaa Itaalii Filiippoo Aneeli. Akka gabaasa miidiyaalee Xaaliyaanitti narsoonnii fi gargaartonni isaa narsii 30 caalanillee dhibee kana galaafatamanii jiran. Aneeli
Dubbii himaan waldaa ogeeyyii fayyaa Itaalii Filiippoo Aneelii hakiimonni fi narsoonni keenya meeshaalee of eeggannoo gahaa malee akka wal'aanaan heeyyamuu hin qabnu jedhan. Kun lola hiriyaa maleetis jedhan. Inistituutiin fayyaa hawaasaa Room ISS akka jedhetti namoota Xaaliyaanii COVID-19 qabaman keessaa harki 10 warra dhaabbilee fayyaa keessa hojjetan. Artistoonni yuunivarsiitii Amboo waliin ta'uudhaan hawaasa godina Shawaa Lixaaf dhimma tamsa'ina kooronaavaayirasii irratti hubannoo uumaa jiru. Hawaasni dammaqinaan dhibee kanarraa akka of eeguuf ammallee xiyyeeffannaan hojjechuutu barbaachisaa jedhan qooda fudhattoonni duula dammaqiinsa hawaasaa kana. Gabaasi waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa godina Shawaa Lixaa irraa nu qaqqabee ittaanee dhiyaata. Aga meetira lamaaf walakkaatti walirraa siqnee argamu harka keenya yeroodhaan dhiqachuu akkasumas koronaa vaayirasii irraa of eegaa harka deddeebisaatii dhiqadhaa faffagaadhaatii ta'a dhaabbadhaa. Humna nuti qabnuun immoo akkaataan nuti ofirraa ittisuu dandeenyu. Amma yoona har'aan gara magaalaa shanaffaati kan deemaa jirru. Magaalaa gaa warra keessaa wayyoo qabanidha. Kana malee magaalaa xixiqqaa baay'ee bira gahaa jirra. Ammallee waan kana amma godina Shawaa Lixaa jala jiran aanutii hundumaa waliin geenyutti guyyaa gabaa duukaa buunee hawaasni keenya akka hubannoo argatuuf itti fufnaa jecha. Jila kana yuunivarsiitii Amboo wajjiniin ta'uudhaaniin artistoonni Oromoo hawaasa kanaaf jaalala guddaa qabnu. Hawaasni jaalala nuu qabu nutilleen qabeenya hawaasaa taanee hawaasni illee keenya ta'e hubannoo kennuudhaaf magaalaa kanatti argamne. Sababni nuti magaalaa kanatti argamneef fi magaalaan kun jalqaba fincila diddaa gabrummaa Oromooti. Magaalaan kun sochiin asii eegaleetitu biyya kanaaf jijjiirama fide. Kanaaf jecha uummata kanaaf hubannoo kennuudhaaf jennee magaalaa kanatti argamne. Magaalaa kana qofatti hubannoo kennina otoo hin taane jalqabbiidha. Wantoota garaagaraa gochaa turre kun jalqabbiidha. Itti fufnees kutaalee Oromiyaa garaagaraatitti Oromoo hunda amma dandeenyetti hubannoo kennuudhaaf sochii hin goona gara fuulduraatti. Kaayyoon isaa akkuma beekamu waa'ee koronaa vaayirasiin dhiibbaa inni addunyaa irratti fidaa jiru kana hawaasa keenyaaf hubachiisuudhaaf hubannoo kennuudhaaf yookaan immoo akka inni dhibee kanarratti dammaqinsa addaa argatuuf yuunivarsiitii Amboo faana taane asitti argamu. Artistoonni jiru, Galaanaa Gaaromsaan jira, Lijaareed jira, doktoroonni Oromoo hedduu jiru. As aanaa dandii magaalaa Gincii keessatti har'a guyyaa gabaati. Guyyaa gabaa kanarratti uffata keenyaaf hubannoo gahaa kennuudhaaf argamu. Hawaasni akkuma argitu kanaatis walitti sissiqee deema, walitti tuuta'ee deema. Kanarratti waa'ee dhibee kanarratti agartee yoo gadi fageenyaan hawaasa keenyaaf hubannoo laanne malee agasmara waan of keessatti fudhatee dammaqiinsa addaa qabu natti hin fakkaatu waan taajjabe kana. Dhibee COVID-19 ka lubbuu lammiilee hedduu galaafachaa jiruuf qoricha of eeggannoo qofa waan ta'eef uummati akka of eeggatu barsiisuun dirqama ogummaatii jedhan ogeeyyiin fayyaa hospitaala Riferaala Naqamtee fi hospitaala Ispeeshalizidii Naqamtee. Ogeeyyiin fayyaa kunneen hawaasa keessa deemuun karaa dhukkubni kun ittiin daddarbuu fi of eeggannoo godhamuu malu irratti uummata dammaqsaa jiru. Tagaanyee Daaqaa akka ta'anutti qindeessee jira. Hojjettoonni hospitaala Riferaala Yuunivarsiitii Wallaggaa fi hospitaala Ispeeshalizidii Naqamtee uffata seeraa isaanii uffachuun duulaan magaalaa keessa oliif gadi adeemuun akkaataa ittiin dhibee koronaa ofirraa ittisuun danda'amu irratti hawaasaaf barumsa hubannoo laatanii jiru. Karaalee vaayirasiin kun nutti daddarbuu danda'an sadeen tokko yeroo namtichi sun hanxiifatu yookiin qofa'u coomni yookiin gororri namticha sanii yoo kan nurra ga'u ta'e jechuudha. Haga ammaatti qorannoo beekameen yeroo namni qofa'u yookiin hanxiifatu vaayirasiin kun haga meetira lamaa deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf yoo nu meetira lamaa asitti jiraanne nama sanirraa nutti darbuu danda'a. Karaan lamaffaa immoo yoo namticha sanitti buune yookiin immoo isa waliin wal qabnee jechuudha. Kabiraa immoo meeshaalee garaagaraa vaayirasii kanarraan affeektii ta'an yookiin immoo vaayirasii namtichi qabame sun yookiin tuqee ta'uu danda'a yookiin yeroo xattiffatu wanti ta'e vaayirasiin sun qaama isaa keessa bahee wanta isa irra qubateera ta'uu danda'a. Isa sani yoo meeshaalee san yookiin harka keenyaan xunne isa xunne san immoo dhufnee fuula keenya fi naannoo afaan keenyaa yoo xunne salumatti nu qabuu danda'a jechuudha.
guyyaa irraa ogeeyyiin fayyaa hospitaala riferaalii Wallaggaa Yuunivarsiitii irra kan jirruu fi akkasumas hospitaala speeshaalaayizidii Naqamtee irra kan jirru waltaanee hojii hubannoo uumuu hojjechuudhaaf akkaataa kanaan gaa'onii keenya qabannee tiraanispoortii jiruun magaalaa Naqamtee keessa deemnee uummataaf hubannoo uumuudhaaf murteessinee akka baanu kan nu kakaase dhibeen COVID-19 yookaan ammoo koronaa vaayirasii jedhamu kuni dawaa hin qabu. Yeroo ammaatti dawaan dhukkuba kanaa namarraa fayyisuu danda'u hin argamne waan ta'eef falli dhibee kanaa inni guddaan ittisa irratti xiyyeeffachuudha. Amma yoonaatti vaayirasii kanaaf qorichi kan hin argamne ta'uusaa hundumti keenya beekuu qabna jechuudha. Akkamitti of eegganna jedhu tokkoffaa harka keenya amma yeroo yerootti yoo xiqqaate sekondii 20 amma 30 tiif dhiqachuu danda'uu qabna jechuudha. Saayintaayizarii adda addaa alkoolii yoo dhabnes waanuma qabnu daaraadhaan illee yoo naannoo baadiyyaa jiraanna ta'e daaraa illee harka keenya yeroo hunda qulqulleeffachuu nu barbaachisaa jechuudha. Gabaarra guutummaatti fagaachuu dadhaban maatii keessa namni tokko gabaa deeme yoo har'a biteef torbaanirraa namni tokko yoo bite amma danda'an mana turuu akka shaakalan nan gorsa. Lammata harka isaanii yoo saanitaayizarii yookaan alkoolii dhaban illee namni saamunaa fi bishaan atleast inni badee jaadu saamunaa bishaaniin sirriitti harka isaanii akka ogeessa fayyaa fi warri bulchiinsaa gorsanii taarikatanii. Akka lammii tokkootti akka ogeessa fayyaa tokkootti wanti harka keenya jiru salphaa kan ta'e ittisuu qofadha. Kan ammoo ittisuu kan dandeenyu nama tokko qofaa miti qaama tokko qofaa miti uummanni kun wal dhaga'ee mootummaa dhaga'ee ogeessa fayyaa dhaga'ee amma sadarkaa maatiitti yoo wal dhaga'ee dhukkuba kana balaa inni fiduu danda'u xiqqeessuun hambisuun isa argaa jirru kanarra hambisuun hin danda'amne waan amanneefi. Oduu maddeen alaaraa arganneen Ameerikaan magaalaa Niw Yoork bakka awwaalchaa Haarts Aayilaand jedhamutti namoota jumlaan boolla tokkotti awwaaluu irratti argamti. Iddoo awwaalchaa kun waggoota 150f bakka namoonni firan qabnee fi awwaalchaaf kanfaluu hin dandeenye mootummaadhaan itti awwaalaman ture. Bakki kun amma ammoo iddoo awwaalchaa namoota COVID-19 du'aniif oolaa jira. Haga gabaasii kun qophaa'utti Ameerikaatti namooti miliyoona walakkaa'u dhukkubichaan yoo qabaman 20,000 kan caalan immoo lubbuun isaanii dabree jira. Guyyaa waariyoo gabaasa maddeen garaagaraa qindeesse. In the most famous city of the richest country in the world, they're digging mass graves. Dooktorii fayyaa osoo deeggarsa gaafatu COVID-19 qabame lubbuu dhabe. Beeljeem lakkoofsa namoota du'anii galmeessiti. Kooriyaa kibbaa kooronaavaayirasii namoota qabamanii fayyan keessa 91 marsalammeessoof qabuun isa dhaga'ame. Muummichi ministeera Biriitaaniyaa Booris Joonsan kutaa wallaansa yookaan ICU keessa ba'e. Biyyatti Baarseloonaa fi Ispeen bitti koronaan qabsiistoonni jalyoo galchitu. Leenjisaan beekamaan Pirimeer Liigii Ingiliiz Keenii Daangilish koronaan qabameen oduu haaraa weerar dhibee koronaati. Biyyatti Doonaald Tiraamp Ameerikaan Niw Yoork dheeda Haart Aayilaand keessa jimlaan namoota bool tokkotti awwaaluu jira. Bakkeetti awwaalchata Haart Aayilaand jedhamtu tun waggoota 150 dabraniif namoota firaaf fiixan qabne sirna awwaalcha kaffalachuu hin dandeenyeef mootummaan itti awwaalatu. Amma akka suuraan BBC'n maxxansu tokko agarsiisutti tollaan kun dhiyootan keessummaa haaraa simacha jiraachuusaa dubbata. It is somehow unimaginable, unbelievable, that in the most famous city of the richest country in the world, they're digging mass graves for those who can't afford a funeral and for those who died of coronavirus. Ragaan qabatamaan namooti lafsun qubatan yookaan kachitti awwaalaman nagan jirjiraachuu baatus sanduuqi reeffa baay'een akkuma kuntaal qamadii gannaa tarreen diriirfamu suuraa yookaan billichiintu agarsiisa. Ameerikaanii duri hojiin namoota du'an awwaaluu hidhamtoota manidha Raayikis Aayilaand jedhamu ture. Amma sabab kooronaavaayirasii irra kan ka'e maltooti laf dhugaa godaanuu jira waan baay'ataniif mootummaan Doonaald Tiraamp awwaaltota dhuunfaa cara jiraachuusaa dubbata. Kanaaf reeffi namoota du'anii kunin guyyoota 5 eegi waleeganii warra tuulamaniin booda jimlaan bool tokkotti awwaalamuu jedhan. Amma jigaaf 20 Ameerikaaf Kooriyaan kibbas yoo dhibeen kooronaavaayirasii biyyi isaanii galuu balbaloomsan. Kooriyaa kibbaa COVID-19 dubartii lami Chaayinaa taa'umri 35 durubee dheeduwaan irra dhufuun isii himamirra tokko jechuun mul'ata. Aduu gombuliin vaayirasichi namoota 50 caalirra gabaafamuun warri vaayirasichaan qabamuun shakkaman kun duub dhukkubichi bataskaan yookaan cheechi deeguu keessatti argam tokko namoota ittiin makamuun babal'ina vaayirasichaatiif qooda olaanaa baatan. Haalum kanaan bultii 7 yookaan jalqabju gurraan dhalaa Kooriyaan kibba keezi 5,000 ol gabaasuun Eeshiyaa keessa lammaffaa taate Chaayinaa
morkut xeeyyaad. Arma pirezidaantiin biyyattii Moon Jaa'in hojii addunyaa irratti akka fakkeenyaatti isaan dinqisiifachiiftu hojjetan. Hojiin isaanii kun namoota akka man isaaniitiin ba'an dhorkutur. Haalum kanaan vaayirasii kooroonaa guyyoota muraasa keessa beelessan ofirra gaggeessan. Jii tokkoon dur gaafumsuun jechuun bittottees keessa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkan jechuun dhaadhaat we will crush China's virus yookaan vaayirasii Chaayinaa kan dhukka irra kaamne injifan jechuun dubbat. Ameerikaa gaaf Tiraamp akkan jedhan namshan qofan lubbuudha. Ammi yeroo gabaabduu jii tokko gadiin booda gabaasaatii ammoduun tun hojjetamtu kallattiin darbuu jiruun. Ameerikaan namoota 19 lolawwaaluun namooti walakka miiliyoon ammoo vaayirasichaan rukutaman. New York, New Jersey, Michigan, Massachusetts, Pennsylvania, California fi Lausana akka jajjaba jiru. New Yorkitti dhukkubichaa ajaa'ibsiisa ta'een faffaca'ina rifachiisuu irra kaka'e kantiibaan magaala New York Bill de Blasio torban kan keessa kan jedhe. Weerarri kun darbuun lafa awwaalcha taate barbaaduu jira. Lafseena qabda Artilaandii fayyadam jechuun bakka awwaalcha kan murteesse. New York State alone now has Daawwattoota OMN sa'aatiin ani oduu isinitti himaa jiru kanatti odeeffannoo baheen guyyaa irraa qofa Ameerikaa keessatti namni 2100 caalu lubbuu dhabee jira sababa vaayirasii koronaatiin jechuudha. Walumaa galatti Ameerikaa keessatti lubbuun nama 20,000 caalanii hanga yoonaatti darbuu isaati. Oduu keenya kanumaan goolabnaa oduu fi odeeffannoo sa'aatii kana kan isinitti himaa ture Anna Abrahaam Birruuti. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii tufuu waan daawwattaniif ulfaadha.